haadha faatee. Firii haadha faatee. Waa kennamtu birriin haadha faatee. Maammadoon Dubaay hin ta'u. Maammadoon Dubaay hin ta'u. Haqa namaa nyaatu naaf. Birrii namaa nyaatu naaf. Nama goobsaa naaf. Haqa namaa darsuu naaf. Firii haadha faatee. Firii haadha faatee. Justice for haadha faatee. Nama du'a yaala justice jechuun. Sareen nyaatta nama du'a isaa justice jechuun. Lubbuu nama du'a justice jechuun. Salphaadha egaa boornarraa gadi raggaxuu kaatee. Namitti mataa quubaa naangetti yaa'ee natti kaatellee. Cifiree mataa ciroo naangetti haala naqalaqqalee galgalaani. Kidaan irratti kootu nama dhaabbadhu gaa. Firii haadha faatee allaatti nyaatti akka bishaan hin bitanne feetan deemee bishaan bitadhaa cufamuuf ta'a daqiiqaa 8 tafe. Firii haadha faatee lubbuun irraa cufamuu ta'a sa'aatii 12 ta'uuf taa'ee cufamame suuqiin. Maala suuta kaadha sirrittan kaadha. Firii haadha faatee. Firii haadha faatee. Waa kennamtu birriin haadha faatee. Namichi firii haadha faatee jedhu yookiis dhaayee si galabbata. Firii haadha faatee jedhin jetta. Justice for haadha faatee. Justice for haadha faatee. Kararra deemaa jira. Sagaleen xaafii jira. Dhugaa waaqayyoo. Lubbu maala suuta jedhee deeme cufamuuf ta'an haala bishaan dubbisatanii. Dubartiin amaanaadha akkuma amantaa keenyaatti. Amala dubartii keessaa dubartiin aaruu dandeessi, si aarsuus hin dandeessi. Deebinaan immoo dubartii biyya namaa kana jirtu itti ilaaluun hin barbaachisu. Karaa hundaan jechuudha. Mana tokko keessa mana isin dalagdu keessaa araba nama 8, nama 9, nama 5, nama 6tu jiraachuu danda'a. Namni kun hundinuyyuu isii ergataa asiifachi yeroo tokkicha nama 3, 4tu sii waamuu danda'a. Obboleettiin keenya tokko rabbiif jedhiitii naaf deebisii viidiyoo ati waraabde argeen yaada koo naman itti qooddadhu dhabee waanan yeroo dheeraa qalbii itti cabaa ture viidiyoo kee keessatti argee mi'a akka dhaamsaatti wanta ati naan jettu yoo jiraate rabbiin si qabinaa deebiseetti jalqaba irratti rabbiin nama hin qabinaati maaliif ani yeroodhuman qabu kana keessaan iyyuu yeroodhuman qabu anillee baay'ee biiziidha hojiitti yeroodhuman qabu kana keessaan na siyaa wayii tarii wantani gorsi koo kun nama tokko lama fayyaduu danda'a jedhee waan yaaduuf viidiyoo isinii waraaba malee yeroo qabaadheef miti. Kanaaf akkas isiniin jedha. Maal jette obboleettiin keenya kuni ani bultii ijaarradheen ture. Maatiidhuma kiyyatuyyuu kabajaadhaan na kenne nama maatiin kiyya beeku nama aalii fi maatiin keenya wal beekutti kabajaan na kennanii turanii. Haaluma jireenyaatu immoo naamni jechuu didennaan isumaan mari'adheen gara biyya namaa kana deeme biyya namaa kana dhufee jira. Duraanii akkuma gaariitti na dubbisa ture abbaan manaa koo kuni akkuma gaariitti na dubbisee akkuma gaariitti yoon illee isaaf dawwalin irraa kaasee haasaa amma immoo turtii keessaa yoon itti dawwalillee narraa hin kaasu yoon barreesseef illee oonlaayinii irra hin taa'a guyyaa 2-3tti naaf deebisaa. Kanaaf maal taatee jedhee yoon gaafadhu ani sammuu keetiin hin adeemu sammuu kootiin hin adeema waan sammuun koo godhinaan jedhen godha malee waan ati godhinaan jette hin godhu sa'aatii barbaadetti sin dubbisaa sa'aatiin barbaadetti dhiisuu hin danda'a. Maaliif naan dawwalle yoon jedhu dawwalee wantan si wajjin haasa'u maali haasa'amu maaltu barbaachisaa nagaa ta'uu keenan dhagaha kana caalaa wanti si barbaachisu maal naan jedha. Ani wanti kun sammuu koo keessa na deemee maatii kootti illee himuutti na rakkadhe maatiin koo akkuma duriitti waan inni na quba qabu se'anii an biyya namaa kana keessan jira rabbii gaditti namnani waa jireenya koo hunda itti obsu isaa amma immoo jireenyi gara hundaa yeroo inni akkana natti jijjiiramu natti dukkanaa'e ani waan tokko wantan itti balleesse hin jiru jireenya keenya jijjiire dheetan isas dhiisee maatii kootti dhiisee biyyarraa bahee hayyamuma isaatiin jetti. Asirratti wantani jechuu barbaadu obboleessa keenya dubartiin amaanaadha akkuma amantaa keenyaatti amala dubartii keessaa dubartiin aaruu dandeessi si aarsuus hin dandeessi. Deebinaan immoo dubartii biyya namaa kana jirtu itti ilaaluun hin barbaachisu karaa hundaan jechuudha.
mana tokko keessa mana isiin dalagdu keessaa araba nama 8 nama 9 nama 5 nama 6tu jiraachuu danda'a. Namni kun hundinuyyuu isii ergataa asiifachi yeroo tokkicha nama 3-4tu sii waamuu danda'a. Kanaaf isii yeroo namni kun waamu sammuun sii kun jeeqamuu danda'a. Isii yeroo hojii keessaa kaate namni isiin akka obboleessaattis akka abbaa manaattis akka abbaattis akka maatiittis namni isiin dhuftee qalbii ofiitti haara galfattu si waan ta'eef si jaallatti haadha manaa keetii, kanaaf si barbaaddi. Kanaaf yoo isiin illee kan si aarsitu taate yoo badii garaagaraa illee kan yaani dogongora tokko tokko kan uumamu ta'e jechuudha, itti ilaaluun hin barbaachisu. Dubartiin uuma jaraa keessaa hin jarjaranii hin sardamanii. Kanaaf dhiirti immoo dubartiirra jabaatee argamuu qaba. Sardamuun amaluma jaraati, waa jarjaruun amaluma jaraati. Tasgabbeessuu, gorsuu. Yoo isiin boqonnaa dhabdee yeroo boqonnaa isiin immoo dhuftee sitti dubbattee aara galfachuudhaaf jettee yeroo kennitee fi wajjin haasa'uu, sammuu isii boqochiisuu, waan isiin kolfitee waan isiin taphattu itti haasa'uu kanatu sirraa barbaachisa jechuudha. Maaliif dubartiin tokko biyyaa bahuun hayyamaa maleedha. Silumattuu akka shari'aa keenyaatti waan Rabbi jaallatu miti. Garuu erga biyyaa baate immoo amma gaafa isin si biratti deebituutti fageenyuma teessee illee amala gaariidhaan kunuunsa gochuufiin sirratti dirqamaa. Maaliif haadha manaa keetii, haadha ilmaan keetiitii, haadha jireenya keetiiti. Jireenya kanallee qophaa jiraachuuf biyyaan baane sumaa waliin jiraachuudhaaf biyyaa baate. Kanaaf yeroo isiin dadhabdee dhuftee sitti haara galfachuudhaaf jettu, yeroo isiin boqonnaa si dhuftee sitti boqonnaa si baafachuudhaaf jettu, hamileedhuma gaariidhaan simattee, hamileedhuma gaariidhaan akkasiin jajjabaattee obsitee jireenya biyya namaa kana keessaa illee baatu gochuun dirqama dhiira warra jaartii qabuuti. Dubartiin amaanaadha. Dubartii tiffachuun, obsa qabaachuufiin waa hin balleessanii qaayidaa jaraa dafanii waa balleessu. Yeroo waa balleessan kan ammoo beekumsa jaraatiin osoo hin taane dafanii waan aaraniif dafanii waa balleessu jechuudha. Dhiirri immoo obsa qabaa. Kanaafuyyuu irra darbuufii qabaa. Jireenya keessanitti akkasitti xooffadhaan isiniin jedha. Kan biraa immoo tokko maal jetti ammas koomentii jalatti waan na dhibe tokko jira, hadaraa yoo rabbiin si mijeessinaaf deebisii jetti. Isiin immoo maal jetti? Dhiyeenyan biyyaa bahe, an ergan biyyaa bahee waggaa tokko hin geenye, waggaa tokko reefan gahaa jetti. Waggaa tokko reefan gahaa. Nama ergasii biyyatti beeku tokkoon ergan biyya namaa kana dhufee na hordofee bilbilaan wal barree wal jaallachuu eegallee erga baatii 4 naanaasa'ee akka inni kaana godhachuu barbaadu natti hime. Ani immoo waanan haaraareef dhufee fi naaf hin mijatu, maatiin koollee ishii naaf hin jedhanii. Kanaaf hamma yeroodhaaf na eeggadhuun jedheeni achumarraa kaasee guyyaa tokko bulee suuraa koo bilbila isaa keessaa qabu akka gubee natti hime. Deebinaan suuraa koollee miidiyaa isaa karaa feesbuukii akkas jala gadhiifatee ture, guutuu bilbila isaa jalaa hin kaase. Maaliif kaafte jedhee gaafannaani anamma gaafa inni kaase godhadhuutti suuraa kee bilbila koo keessa kaa'uun narra hin barbaachisu naan jedhe. Akka duraaniis naan hin haasa'u, natti jijjiirame. Yoon immoo natti jijjiiramtee jirtee lakkee ani sitti hin jijjiiramne akkuma duraaniiti naan jedha. Isa argasii guyyaatti naaf dawwalu, guyyaatti naaf barreessu, guyyaa 2-3tti yoon barreesse irra galeetu ilaalu ture ka'ee dhufee na dubbisa. Nama kana nan jaalladha, irraa fagaachuuttis nan rakkadhe. Ana reefan biyya namaa bahaa bultitti galuuttis waan maatiin natti baasee illee biyya namaatti na erge dalagadhee illee hin deebifne. Na rakkisee maal gochuun qabaa jetti. Obboleettii keenya kun gabaabaadha. Maaliif namni kun gaafati biyya jirtu nama biyya keetiiti, nama si beeku waan ta'eef maaliif yeroo sana bultiidhaaf sin gaafanne, maaliif ni kaasin godhanne? Hadhammoo ergati biyya namaa baatee jijjiiramni ati argamsiifte maali? Atisuma kaleessaati waan ta'eef maaliif hadhaa bultiidhaaf sitti haajome? Deebinaan immoo atiin kun reef biyyaa baate waan ta'eef guyyaa ji'a amma kana keessatti ati yoo ati naaf hin mijatu wanti kun jette dhugaa qabda. Maaliif ati reef baate waan ta'eef. Namni kun walumaa galatti jaalala kee osoo hin taane faayidaadhaaf sitti haajome. Faayidaadhaaf sitti haajomeeti malee osoo jaalala dhugaa qabaate waggaa tokko miti, ji'a 3 miti, waggaa 3, waggaa 2 si eeggachuu danda'a jechuudha obsaan.
maaliif namni nama jaallatu sana akkamittan argadha akkamittan iyyuu bultii wajjin ijaarradha jedha malee yoo maaluyyuu jiraate jechuudha dafee abdii muratee suuraa keellee bilbila isaa keessaa gubee si dubbisuullee dhiisee haala duraanii si waliin jiru jijjiiramuunsaa kuni namni kuni faayidaadhaaf si barbaada akka jiru mul'isa waan ta'eef nama akkasiirraallee fagaadhuuti hojii kee irratti xiyyeeffadhu biyya namaa erga baatee dalagadhuuti waan baateef sanarratti xiyyeeffadhu siin jedha. Namoota akkasii namoota guyyaa keessatti jijjiiraman namoota guyyaa 2-3 keessatti sitti jijjiiramanii amalan taane mul'isanii waan ergasiisiif godhan dhiisanii namoota akkasiirraa fagaadhaan isin jedha. Obboleeyyan keenya warri durbaa hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbiin isin haa teessuu rakkoon keessan kumaaf kitila dubbatameen dhumuu innaa kana keessas immoo yaanii hundi tokko jechuu osoo hin taane kan dhiira miitullee numa jirti akka isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo isinitti hin dheeresse dhiifama.